amma qalam fi daftara fudhadhe amma sagalee amma gadhiisu deema tokkoon barreesseen waraabuu deema insha Allah amma waraabbii irra jira jechuun istidiyoo keenyatti kanaafi miidiyaa barii kaardi jedhuuf liinkii isaa fuula FB kiyyarraan gadhiisa subscribe gootan jechuudha irra deddeebi'ee ammas uummanni Oromoo fi Oromiyaa baga jiraatan keessattuu amma kana kun rooba hamaa roobee caamee uffanni gariin hojjiidhee jennaan ofirraa yaafame waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu akkam jirtan jirtu bahaadhihaa kaabaa kibbaa rabbiin nu cinaa haa jiraatu jajjabaadha isiniin jedha jajjabaachuu nu feesisaa dhiira biyya keessisa jajjabaadha isiniin jenna gaafa balaan roobee nageenni nurraa caamee diinni qawwee roorrisee biyyattii teenna saamee gaarri gaaratti dhaamee goonni gootatti dhaamee gaarreen baalirraa gaara mul'aa dhaamee waaqoo guutuu waraabuu jaarraa bagadaa dhaamee wallaggaa fi shawaarraa dabareedhaan wal waamee dhiiga waraabee kennuu dirqamarra kaayameef ka'ee bosona seenee biyya se'af wareegame akka loonii danqamee meeqatu gorrame seenaan ummata sanaa waadumaa barreeffame gaggabaabsee dubbachuuf waan yeroo naayyame yeroo beekumsa xiqqoo qabuutti fayyadame keessa fudhame wal barsiifnaa seenaa isaanii gallee kunoo gammadaa injifannoodhaani alhamdulillah yaa rabbii nu galchi injifannoodhaani alhamdulillah yaa rabbii nu galchi injifannoodhaani guutanne of kennine qabsoo gooni roorrooni Oromiyaa fi Oromoon akkam jirtu qeerrooni assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amma gaa lafti illee dhiyuu deema istidiyoo seenee jira waan ta'eef assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan nagaa fayyaadha sagalee nama kanaa beektu dhihadha ustaada keenya kabajamaa ustaad Kamaal qabsaawaa Kamaal ustaada keessaayis Oromoon qabsaawaa keessaayis rogoo hundaanuu ni qabna kun siigaltee sheekaa yookaan ustaada kan dirree qabsoo jiru kan rakkoon ummata kanaa isa teessisuu dadhabdee gabrummaan ummata Oromoo isa teessisuu dadhabdee kan dirree qabsoo jiru ustaad Kamaal kana gaa namni keenya fakkeenya irraa fudhachuutu barbaachisaa jechuudha kanaaf qabsaawaan Oromoo yookaan ustaadni Oromoo akkana kana beeknaa jechuudha kan saba kanaaf ummata kanaaf ummanni kun akka qaba jedhee ummata kana gabrummaa jalaayin baasuu qaba jedhee dirree qabsoo jiru ustaad Kamaal dhiira laftii baalee biqilchite qabsaawaa dhugaa akkanaa kana hundaatu qabsoo dabalamee jira kana gaa warri ustaadonni keenya karaan isin deemuu qabdan karaa dhugaati karaa ustaad Kamaal fa'a qabsaawaan kun fakkeenya sheekota Oromootii fi ustaadota Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf jenereeshinii ammaa tanaaf jechuudha waan hedduu namatti tolaati kanaaf bakka inni jirutti dirree qabsoo inni jirutti rabbiin siigaltee wajjin haa jiraatu injifannoon galuun yeroo gabaabduudha waan akka malee namatti tolaati kanaaf dhiyaadha arragaa mata duree irraa dubbachuudhaaf qopheeffadhee mata duree lamaan qaba takka siigaltee muudama amma kan namaa jiru muudamni amma kan namaa jiru waan akka malee siigaltee nama ajaa'ibsiisaatii waan akka malee nama qaanfachiisaatii
waan akka malee sii galtee ummanni kun dandeettii ni qabanii mootummaa nama jechisiisaa ta'e jechuun mudamni amma kan namaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromiyaattis akka magaalaa Finfinneettis yookaan laallu taate mudamni amma kannan mootummaan tun mootummaan mililiktuun mootummaa ummata Oromootii fi qeeroo Oromoo irraa jibbaa guddaa qabdu ta'uu argaa jirra jechuudha. Warri lafa dhiittu, warri mootummaa Oromoo tiyattu, warri Oromoo biyya bulchuu jira jettu as baa dubbadha. Yoo waa beeytan dubbadha as baa. Ijoolleen Oromoo qabsaa'onni Oromoo warreen sii galtee isin caalu. Warreen sii galtee harka qullaa wayyaanee dura dhaabbatanii mootummaa san cabsaniitu isiniis warra PP warra OPDO kanaas warra Tigireen akka sareen laaltu warra Tigireen ergachuu malee guyyaa tokko uummata Oromootiif sagalee hin ta'in kana kan bilisummaa isinitti isin gonfachiisee biiroo keessa oliif gataqqee isin daddeemtan kan isin godhe dhiiga ijoollee Oromooti. Arraan tana ijoolleen Oromoo ijoolleen qeeroon Oromoo maalirra qabsooytee ijoolleen Oromoo maalirra dhumtee irraanfattanii ijoollee Oromoo hidhuu qeeroo Oromoo ajjeesuu qeeroo Oromoo biyyaa baasuu maastar pilaanii kaleessa ijoolleen Oromoo irratti dhumte ta ijoolleen Oromoo 15,000 irra dhumte ta haati Oromoo irra dhumte wareegama kaleessan irraanfattaniiti arraan tana magaalaa Finfinnee irratti nama jibbaa Oromoo qabu warra nafxanyaa hoolayyii nafxanyaa fuutanii Oromoo irra kaa jirtanii jechuudha. Kana mootummaan Oromoo biyya bulchu jira. Oromoodha. Mee barreessa. Namni Oromoo biyya bulchu jira, Oromoo biyya hoogganu jira jettan mee barreessa. Qaanyii dhabdanillee mee takka tokko tokko. Kanaaf wanni sii galtee Oromoo irra dalagamu jiru dhugaa dubbachuudhaaf namichi Abeensan kan magaalaa Finfinnee irratti mudan kan Oromoon sii galtee warra Maadigaasgar irraa dhufte waalaikum salaam Abu Musa baga nagaan dhufte Oromoon Maadigaasgar irraa dhufte warra sii galtee akka abbaa baree kajaan ka Oromoon sii galtee shanyiin qabdu qurxummii irraa dhufte shanyii qurxummiitu warra akkasiisanii namittiin sii galtee eenyummaa isii hin beekamne tan Oromiyaa keessatti dhalatte tan dhiinisii nafxanyaa ta ilaalchisii nafxanyaa tan jibbaa Oromoo qabdu Adaanech tan jaamtu ilmaan nafxanyaa warra kaleessa sii galtee ijoollee Oromoo fixaa ture warra Oromoo buqqaasaa ture arraas Oromoo akka buqqaasaniif hoolayyii nafxanyaa Oromoo irra mudanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf iddoon isaan irratti mudan iddoo qulfii Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa baasuudhaaf istiraatejii lafa kaamee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waajjirri investimentii jechuun waajjira qulfiidha. Waajjira sii galtee furtuudha. Oromoon sii galtee dalagachuu hin dandeessu magaalaa Finfinnee keessatti amma booda. Waajjira investimentii sanitti namicha Izeemaa kan jibbaa Oromoo irraa qabu kan Oromoon Maadigaasgar irraa dhufte jiru kan Oromoon sii galtee Oromoo fi Oromiyaan dhabamuu qabdi jiru akkasiisan sii galtee magaalaa Finfinnee irratti mudanii jechuudha. Tanaa mootummaan Oromoo biyya bulchu jira. Oromoo aangoo harkaa qaba. Mee hoolayyii sii galtee hoolayyiin OPDO hoolayyiin sii galtee garaa malee humaa takka hin yaanne mee as baa ati har'aan tana sii galtee Oromoo biyya bulchu jira jaame mee jaas baa qushaasha warra garaa ofii malee hin yaanne. Kanaaf istiraatejii mootummaa tanaa hayyoonni Oromoo hedduun irraa dubbachaa turan. Mootummaan jaaramuu deemtu mootummaa Minilik ta'uu mootummaan jaaramuu deemtu mootummaa sirna nafxanyaa ta'uu hayyoonni Oromoo irraa dubbachaa turan jechuudha.
arraanta nama mallattoo harkaa jirtan. Ummanni keenya kan mootummaa Oromoo hojjettanii osoo hayyoonni isinitti lallabaa turanii osoo beekaan Oromoo isinitti lallabaa jiru akka naman dhageenyee taatanii arraantana sirna mililik sirna nama nyaata mootummaa sirna nafxanyaa deebisuu deemu ta'uu arraantana harkaa jirtan. Dhugaa dubbachuudhaaf harkaa jirtan. Mootummaan kun siigaltee magaalaa Finfinnee irratti hoolajii nafxanyaa isinii mudee jiru uummata keenya irratti kaayyoo qaba. Kaayyoodhaafis siigaltee waan san mudaminsi magaalaa Finfinnee irratti godhame san kaayyoo qaba. Waan akka laafan laalamuu miti. Waajjirri investimentii jechuun waajjira qulfii. Waajjira investimentii kanaatu gara bulchiinsa lafaa xalayaa barreessee warra siigaltee investimentiidhaaf dhufu biyya alaarraa warra kana habuqqaasu. Oromoon kan hubachuu danda'u qabdi. Waajjirri investimentii qulfii. Bakki itti siigaltee Oromoon miidhamtu waajjira investimentiitiif waajjira daldalaati. Waajjira bulchiinsa lafaati. Kanaaf iddoon siigaltee irratti amma magaalaa Finfinnee irratti Adaanech Duraa nafxanyaa warra jibbaa Oromoo qabdu irratti muddee waajjira Oromoon itti balleessan, waajjira Oromoo sirna daldalaa keessaa itti baasan, waajjira lafa Oromoo tan siigaltee irraa buqqaasuudhaaf hundoyte keessatti warra nafxanyaa mudanii jechuudha. Kana Oromoon siigaltee ija gadiitiin ilaaluuf barbaachisaa jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf warri amma fakkeenyaaf Finfinnee irratti kan siigaltee Dr. Qana'aa Yaadataa kan jedhamu ministeera waraanaa kan ministeera warra siigaltee kan ministeera waraanaa keessa siigaltee dandeettiin qabne kan beekumsa hin qabne kan Oromoo naadhumtuu irratti waa mallatteessu harkisaa dhiigaatti bulchiinsaaf nageenya Finfinnee godhanii jechuudha. Warri investimentii qotee bulaa Oromootii fi nama Oromoof Finfinnee irraa buqqaasuuf warri kunni karoorfata. Kan ammoo waraana itti naqee warra siigaltee Oromoo qotee bulaa Oromoo kan akka humnaan buqqaasan godhu warra bulchiinsaaf nageenyaati. Kanarra siigaltee hoolayyii jibbaa Oromoo qabu kan Oromummaan ittiin dhagaamne ergamtuu wayyaanee Qana'aa Yaadataa waan akkasiisan siigaltee magaalaa Finfinnee irratti akka Oromoo fakkeessanii mudanii jechuudha. Kana siigaltee namni keenya Oromoon ummanni Oromoo waan kana siigaltee dammaqinaan laaluutu barbaachisa. Waajjira daldalaa wajjin wal qabatee yookaan laallu taate waajjirri daldalaan siigaltee hayyama daldalaatii fi hojii gaggeessuu yoo barbaade waajjirri san hayyama sii kennu malee hojii tokko sossoosuu hin dandeessu. Hojii takka dalaguu hin dandeessu. Kanaaf waajjira san irratti ilma nafxanyaa warra nafxanyaa siigaltee fidanii jiti iddoo san irra godhan jechuudha. Istiraateejiin jira kanaa maal? Oromoo buqqaasuudha magaalaa Finfinnee keessaa. Oromoo daldalaan buqqaasuudha. Investimentiin buqqaasuudha. Oromoon Finfinnee keessatti akkan dalaganne godhuudhaa fi shirri kun godhame. Namni keenya siigaltee Oromoon teenya qeeroon teenya waan kana dura dhaabbachuutu barbaachisa. Kaleessa ijoolleen Oromoo 15,000 wanni itti wareegamteef kaleessa ijoolleen Oromoo wanni harka qullaa deemtee Tigiree cabsitee maqala galchiteef takka maastar pilaanii lafa Oromoo tanaaf qotee bulaan Oromoo akkami buqqa'aadha. Kana wanni irra wareegame. Arraan tanaas mootummaan sirna nafxanyaa deebisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiru. Oromoo akka buqqaasaniif ilmaan nafxanyaa warra jibbaa Oromoo qabu warra siigaltee Izeemaatii fi warra dhiiga Oromoo hin qabne warra akkasii siigaltee magaalaa Finfinnee irratti mudee nutti gaddiriisee jira jechuudha. Kun siigaltee Oromoon dura dhaabbachuutu barbaachisa. Oromoon qabsaa'uutu barbaachisa. Qeeroon Oromoo dura dhaabbachuu barbaachisa. Mootummaan gaxaantummaa Oromoo irratti dalaydituun mootummaan sirna olaantummaa nafxanyaa deebisuudhaaf dalaydituun Oromoo bakka akka hin buunee fi mootummaa nafxanyaa akka taate qeeroon Oromoo hawaasni Oromoo hundi siigaltee mootummaa tanarra finciluutu barbaachisa. Finciluu barbaachisa. Magaalaa Finfinnee fudhanna jaanii dhaadachaa turan. Arraan tana siigaltee caasaan amma gaggeeffame kun mudamni
amma gaggeeffame kun akkaataa isaan siigaltee karoora itti qopheeffatanii karoorri isaan baafatanii muudamni isaan arra ilmaan nafxanyaatiif kannan kun Oromoo balleessuudhaaf Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa ari'uudhaaf karoora lafa kaayame istiraatiijii lafa kaayamte kana siigaltee Oromoon dammaqinaan hubachuutu barbaachisa. Oromoo finciluutu barbaachisa. Mootummaan tun mootummaa Oromoo bakka buutu osoo hin taane mootummaa gaxaantummaa Oromoo irra dalaytu mootummaa olaantummaa nafxanyaatii fi mootummaa sirna nafxanyaa san deebisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jirtu ta'uu uummanni keenya beekuu barbaachisa. Uummanni keenya beekuu barbaachisa. Mee warri siigaltee mootummaa Oromooti, ilma abbaa gadaati. Oromoo biyya bulchaa jira. Mee warri jettan siigaltee takka takka yaadallee yoo qabaattan isiniif kannaa seenaa yoo dandeettii qabaattan yoo siigaltee mootummaa Oromoo ta'uu akka itti siigaltee nu ibsita yoo qabaattan nu ibsame mee chaansii isiniif kanna. Kanaaf mootummaan nama nyaataan tun mootummaan siigaltee sirna nafxanyaa deebisuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jirtu tun mootummaa Oromoo bakka hin buune mootummaa sabaaf sablammoota bakka hin buune muudamni kaleessa magaalaa Finfinnee irratti dheengadda kanname kun muudama siigaltee nafxanyaa aangeessuu fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa aangoo keessaa balleessuudhaaf sabaaf sablammoota Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessaa balleessuudhaaf muudama kanname. Kana wanni kanname. Muudama san keessatti mee dabu Somaaleen mee Affaar mee magaalaa Finfinnee san keessa sabaaf sablammoota hedduu jira. Uummanni Oromoo bar magaalaan Finfinnee tiyya jee malee sabaaf sablammoota achi keessa jiru achi keessaa baafnee jiti. Oromoon bichiin achi keessatti akka dalagattuu fi akka jiraattu godhuu fi miti sagantaan uummata Oromoo. Uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irratti kan jiraatu sabaaf sablammoota wajjin. Kan dalagatu sabaaf sablammoota wajjin. Kan jijjiirama fidu sabaaf sablammoota wajjin. Oromoon akkana yaatti. Karoorri Oromoo kana. Garuu karoorri biltsiginnaa karoorri siigaltee mootummaa nafxanyaatuun bakka hunda siigaltee warra nafxanyaa kana mudanii aangoo barbaachiftuu kannanii fi sabaaf sablammoota Itoophiyaatii fi ummata Oromoo keessattuu warra Finfinnee sanirraa haqa qabu balleessuuf jechuudha. Ammas qotee bulaa Oromoo siigaltee warra naannoo Finfinnee jiru lafa naannoo Finfinnee saniif Finfinnee keessaa buuqqisanii warra nafxanyaa dhaalchisu. Warra nafxanyaa yeroo dhaalchisan booda biyya san irratti akkuma ammaan duraatti sagaleedhaan siigaltee fudhachuu danda'an jechuudha. Lafa Oromoo fudhachuu danda'an jechuudha. Akkaataan siigaltee nafxanyaan itti biyya keessa facaatee itti buqqaatee lafa Oromoo tana siigaltee maqaa itti jijjiirrattee lafa Oromoo dhabamsiisaa turteen istiraateejii Minilik lafa kaaya. Arrallee tana godhuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti warra jibbaa Oromoo qabu ilmaan nafxanyaa ilmaan safaarii namittiin safaartittiin tadhiiga Oromoo hin qabne tadhiigaa caaluu awwaaluu fi hayyoota Oromoo akka hidhaa keessa turan godhuudhaan nambawaanii nama akkasii saniitu arraan tana siigaltee ilmaan nafxanyaa kan jibbaa Oromoo qabu magaalaa Finfinnee irra muddee jechuudha. Kanaaf warri biltsiginnaa jiru warri nuti badhaadhina jiru warri humaan beeyne warri siigaltee doofoonni warri akkan qabne warri ilaalchan tolle warri bifan tolle warri duubarraa siigaltee tokkoffaa ba'u kun mee warri biltsiginnaa maal jettan irra deeggaraa biltsiginnaa maal jettan qaanyii teessaniif siigaltee isin mootummaan tun gubbaa jiddugaleessarraa mootummaa tana nafxanyaan ajajaa jiraachuu dheengadda siigaltee paarlaamaa Oromiyaa irratti wanni godhamee isiniif ga'a jechuudha. Isiniif ga'a. Kanaaf wanni magaalaa Finfinnee irratti godhamaa ture dura dhaabbachuun barbaachisaadha Oromoon. Oromoon dura dhaabbattee qabsaa'uun barbaachisaadha.
mootummaan tun mootummaa olaantummaa nafxanyaa mirkaneessuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jirtu ta'uu ummanni keenya beekuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf muudama kanaa wajjin wal qabatee ammaas waan ajaa'ibaa siigaltee waan nama kofalchiisaa jira. Muudamni siigaltee Oromiyaa irratti kenname keessaa muudama siigaltee Araarsoo Biqilaati. Araarsoo Biqilaa kan siigaltee waggaa 40 fi 30 qabsoo Oromoo tanaa jecha ummata Oromootii jecha daggala seene kan Oromoofiin qabsaa'aa jedhee maqaa guddaa qabu kan biyya galee siigaltee sa'aa 10 irratti sa'aa dhumaa irratti kan Oromoo gane kan siigaltee ummata Oromoo especially Harargee irratti qabsaa'ota Oromoo Harargee danqaa jiru kan qabsoo bilisummaa Oromoo sochii waraana bilisummaa Oromoo baharratti kan akka malee dura dhaabbachaa jiru kan Oromoo siigaltee gandaan qoodaa jiru kan booddeen isaa badde akkasiisanii siigaltee itti gaafatamaa dhimma hawaasummaa fi hojjetaa jedhanii mudanii jechuudha. Kanaaf kun qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa. Amata 40 ati Oromoodhaaf hin qabsaa'aa jettu. Kan ummata Oromoo kanaaf siigaltee hin qabsaa'aa jettu. Arraan tana siigaltee qabsoon ati ummata Oromootiif hin qabsaa'aa jettu zeeroos jalaa taate. Bu'aadhaaf siigaltee bu'aa argachuuf jecha bilisiginnaa jala gorte. Bu'aa argachuuf jecha qabsoo bahaa Oromiyaatti keessaafuu Harargee irratti deemtu shira isin siigaltee atii fi atoomsaa wanni godhaa turtan arraan tana muudama isinii kennitee jirti. Garuu qabsoo Oromoo dhabamsiisuu hin dandeenye. Sochii bahaa irratti dhabamsiisuu hin dandeenye. Wanni muudama itti argattan ifaadha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo baharra jirtu ni dhabamsiifnaa irratti istiraateejiin isinii fi hangaasaa fi Araarsoo Biqilaa afaan qabatanii deemtan. Kana jechuudha. Garuu qabsoon ummata Oromoo arraan tana siigaltee muudama kijibaa argattee jirta. Qabsoo Oromoo baharra dhabamsiisuu hin dandeessu. Hin dandeessan. Hin dandeessan. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf wanni nama ajaa'ibsiisu muudamni caffeerra kenname san yeroo siigaltee sadarkaa barnootaa jedhan Araarsoo Biqilaa digirii duraa jedhan. Araarsoo Biqilaa digirii tan barate. Silaa akkanuma siigaltee sadarkaa barnootaa irra dabranii wayyaa. Muudama cubbuu. Muudama siigaltee dhiiga Oromoo gurgurtee harkatteen. Muudama ummata Oromoo basaastee. Qabsaa'ota Oromoo kan kaleessa waliin turte hiisiftee qabsoo Oromoo tan baharra gaggeeffamaa jirtu gufuu taatee muudama argatte. Garuu ati kasaartee jirta. Uummanni Oromoo qabsoon bahaa jirtu halkanii fi guyyaa siigaltee jabaachaatuma deemaa jirti malee waan laaffataatii miti. Shira isinii fi atoomsaan gaggeessaa jirtan waan itti milkooytanii miti. Kanaaf dhalli Oromoo ijoolleen Oromoo qeeroon Oromoo tan siigaltee bahaa irratti sochii godhaa jirtan warra siigaltee Araarsoo Biqilaatii fi atoomsaadhaan caasaan isaan siigaltee waraana bilisummaa Oromootii fi ijoollee Oromoo diiguudhaaf sochiin isaan godhaa jiran ofirraa beekuutu barbaachisaa jechuudha. Warra Araarsoo wajjin walitti hidhata qabu, warri atoomsaa wajjin walitti hidhata qabu, ijoolleen teenya of isin beeytee jirti. Caasaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessitanii sochiin isin godhaa jirtan isin jalaa fashalaawee jira. Qabsoo bilisummaa Oromootii fi qabsoo Oromoo baharratti ni dhabamsiifne jechuudhaan muudama harkachaa jirtan jechuudha. Kun qaanyii guddaa. Qabsoon Oromoo siigaltee sadarkaa irraan tanaa tan namni dhabamsiisuu miti. Tan namni dura dhaabbatee balleessuu miti. Ifin sobin. Waajjira hawaasummaa jechuu beektu. Waajjirri hawaasummaa waajjira siigaltee afooshaa jaaru.
waajjira qaama miidhamtoota waajjira manguddoo kunuunsu waajjirri hawaasummaa sani namni beenes beeka bara waajjirri hawaasummaa jechuun waajjira siigaltee hayyama afooshaadhaaf kan kannu waajjira manguddoolee warra umriin isaanii kute mirga isaanii kan falmu jechuudha. Waajjira hawaasummaa jechuun waajjira guddaa miti. Waajjirri hawaasummaan siigaltee wallaalaan fadhee ni hoggana. Waajjira sani. Waajjira sanas si godhan. Garuu laan dhiiga Oromoo gurgurteeti. Nama Oromoo qabsiifteeti. Qabsoo Oromoo niin gufachiisa jettee siigaltee niin diiga jettee itti yaaddeeti. Garuu qabsoo Oromoo diiguu hin dandeessu. Qabsoo Oromoo diiguu hin dandeessu. Kanaaf waa'ee muddamaa wajjin wal qabatee kanumaan jechuu barbaada. Waa'ee Oromoota siigaltee matakal irratti wanni humni addaa naannoo Amaaraa dhiyoo tana ummata keenya kan matakal ummata Oromoo namoota 10 milishaan naannoo Amaaraa as seentee ummata keenya irratti tarkaan fudhattee jirti jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo addunyaarra jirtan ummata keenya kan matakal keessan nafxanyaan ilmaan safaarii kun naannoo matakalitti warra fixaa jiran kana maaliif sagalee ta'uu dadhabna? Maaliif siigaltee sadarkaa addunyaatti qaama addunyaan maaliif gabaasuu dadhabna? Gabaasuu barbaachisa. Wanni isaan jedhaniin warri naftanyaa kun dhufanii ummanni naftanyaa ummanni Amaaraa matakal keessaa baqatanii jiranii isinis baqadhaa lafa san dhiisaa deemaa jedhaniin. Kanaaf ummata keenya sababa kanarraa ka'uudhaan milishaan naannoo Amaaraa ummata keenya seentee tarkaanfii irra fudhattee nama 5 siigaltee ni qaltee jechuudha. Nama 5 ni qalte warri naftanyaa kun. Kanaaf ummanni keenya qabsaa'onni Oromoo warri dhugaaf qabsaa'u ummata keenya kan matakal irratti milishaan naannoo Amaaraatiif humni addaa naannoo Amaaraa tarkaanfii irra fudhatee akka siigaltee jajjabeen Oromoo gootonni ummata Oromoo kanaaf dhaabbate kan mirga Oromootiif dhaabbate tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan abdiin qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kana booda ummanni Oromoo wanni ta'uu qabu abbaa isarratti tarkaanfii fudhatee isa ajjeesee balleessu. Abbaa si balleesse balleessu. Abbaa si kabajee Oromoo wajjin jiraadha jee kabajaa wajjin jiraachuu. Abbaa Oromoo arrabseetiin Oromoo xiqqeesseetiin biyya Itoophiyaa keessa jiraadha kan jiru Oromoo waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoon araaramuun hin barbaachisu. Nam tokko kee Oromoo irratti tarkaanfii fudhannaan Oromoonis tarkaanfii ilaalee isaa irra fudhachuutu barbaachisa. Kanaaf ummanni keenya ummanni Oromoo matakal keessatti yeroo dhuman warri silaa Oromoo kan sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirtan irra guddaan namni keenyaa kun akkuma tokko jira dhugaa dubbachuudhaaf. Sooshaal miidiyaa kana akka itti fayyadamtan hin beektan fakkaataan na dhibdi dubbiin hojjetu tun. Ummata keenya kadhume san sagalee nama ta'eef hin agarre. Miidiyaa Oromoo kan sagalee ta'eef hin agarre. Ummanni san ummata Oromooti. Matakal keessan milishaan naannoo Amaaraa kan itti seentee mana 10 irraa gubdee ijoollee xixiqqoo nama 5 haadhaa wajjin warri qalansan dhiiga Oromooti. Nama Oromooti. Kanaaf ummata saniif sagalee ta'uu barbaachisa. Qaama addunyaatii fi siigaltee human rightitti siigaltee ibsuutu barbaachisa. Arraan tana siigaltee ummanni miidhamsan silaa warra naftanyaa taate arraan tana addunyaa biraaf deemaniitti ummata isaanii kana iyyanii jechuudha. Ummanni keenyaas yeroo namni Oromoo miidhame sagalee tahaa hin rafina. Sagalee tahaaf. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf warri sooshaal miidiyaa kana gubbaa jirtan Oromoon siigaltee hedduudha. Ummata matakalsan warra miidhamaa jiruuf sagalee ta'uu irratti nama tokko ol ba'ee dubbate hin agarre. Nama tokko siigaltee wanni san laaleessitee irraa dubbate hin agarre. Kanaaf waan siigaltee deemu jiru kana sooshaal miidiyaa irrattis dadammaqinaan laaluutu barbaachisa. Calumeettanii siigaltee silkii harka qabatanii taa'ina Oromoon. Odeeffannoo waliif dabarsa. Sagalee ta'uuf hin barbaachisa. Qaama addunyaatiif akkaataan ummanni keenya kan matakal keessa jiru milishaa Amaaraatiin itti dhume addunyatti beeksisuutu barbaachisa. Oromoon siigaltee bakka tana dammaquutu barbaachisa jechuudha.
Kanaaf yeroo hunda Oromoo yeroo miidhamte yooniin anis caluma jedhee taa'e. Yoo isinis caluma jettanii teesse, yoo isaanis caluma jaanii ta'an Oromoon sii galtee warra yeroo hunda miidhama keessummeessu kan firraa ittisuu hin dandeenye warra yeroo hunda boo'u kan boo'ichisuu hin beekne taana kana sii galtee waan kana dammaqinaan itti deemuu barbaachisaa. Kanaaf uummata keenya kan Matakkal keessatti ilmaan Safaarii, ilmaan Mililik mana 10 seenanii gubanii ijoollee 5 fi haadhaa wajjin mana keessatti kan qalansan hedduu nama gaddisiisa. Dhiiga Oromootu sii galtee harcee dhiiga Oromootiin nafxanyaan dhangalaafte. Kanaaf uummanni keenya nama Oromoo ajjeesu atis gumaasaa kafaluu barbaachisaa jechuudha. Nama maqaa Oromoo xiqqeessu atis maqaa isaa xiqqeessi. Nama Oromoo balleessuu deemu atis balleessi firraa. Kana furmaanni, kana kabajaan, kana bilisummaan, karaan bilisummaan nama geessu kana. Yeroo hundaa'u sii galtee miidhamummaa sii galtee keessummeessuun hin barbaachisu. Nama si miidhe, nama si balleessuu dhufe balleessi. Kana Oromoon sii galtee kana ta'uu barbaachisa. Nafxanyaan tolan beektu. Ilmaan nafxanyaa tolan beekan. Ni beeyne nafxanyaan. Nafxanyaan yoo tokko sirraa ajjeeftatis tokko ajjeessi garsiisi. Nafxanyaa yoo maqaa si balleessi maqaa balleessi. Nafxanyaa yoo tarkaanfii sirra fudhatte atis tarkaanfii irra fudhadhu. Kana sii galtee kabajaan. Kana of kabachiisuun. Ilmaan nafxanyaa ilmaan sii galtee Safaarii warri qomaaxeessan tola hin beekan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf Oromoon yeroo hunda sii galtee miidhamaa fi ni miidhamnee keessaa bahuutu barbaachisaa jechuudha. Nama sii galtee nu miidhuu, nama tarkaanfii nurra fudhatu tarkaanfii irra fudhachuu kanaatu barbaachisa. Kanaaf dhimma Matakkal kana sagalee ta'uuf hin barbaachisaadha. Oromoon bakka jirtanii Oromoota Matakkal kan milishaa naannoo Amaaraatii fi Amaarotaan kan dhume saniif sagalee haa taanu. Qeeroon Oromoo, uummanni Oromoo gumaa sii galtee warra Matakkalitti ilmaan nafxanyaa humni addaa naannoo Amaaraatii fi milishaa naannoo Amaaraa fixan san wanni isinirraa barbaannu, wanni gochuu qabnu dhiiga Oromoo kan dhangaleessan nama Oromoo kan du'e san gumaa isaa kafaluun barbaachisa. Gumaa teenyee sii galtee maallaqa fudhannee gumaan nyaannu. Wanni nuti barbaannu warra Oromoo balleessinee agarsiisuutu barbaachisaa jechuudha. Kana sii galtee uummanni keenya itti deemuun barbaachisaadha. Kan Matakkal kanumaan jechuu barbaada. Kanaaf qabsoon teenya qabsoon bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo arraan tana sii galtee sadarkaa namni yaadu bira kutee jira. Keessaafuu warri biyya alaa jirtan kana qabsoo tana namanne, kan waraana bilisummaa Oromoo namanne arraan tana osuma ati xiqqeenya waraana bilisummaa Oromootii fi qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeenyatti yaadaa jirtu waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa sii galtee waraana osoo hin taane sadarkaa humna jajjabe special commando eebbisiisuu irra gahee jira jechuudha. Kanaaf namni booda an qabsaa'aadha jedhu namni an Oromoo tanaaf hin qabsaa'u jedhu osoo yeroon sitti hin bariine osoo sii galtee bilisummaan hin dhufne waraana bilisummaa Oromoo gargaari. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbadhu. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaruun of gargaaru. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun haadhaa fi abbaa ofii bira dhaabbachuu. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun lubbuu ofii bira dhaabbachuu. Waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun obboleeyyan ofii bira dhaabbachuu jechuudha. Kanaaf rakkoo diinagdee jennee oonu, rakkoo siyaasaa jennee oonu, uummata keenyaaf beela'ee jennee oonu, uummata keenyaaf biyya keessaa miidhame jennee oonu furmaanni isaa waraana bilisummaa Oromoo gargaaru. Furmaanni isaa waan qabdurraa waraana kee jabeeffachuu. Furmaanni isaa adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu.
furmaanni isaa warra Oromoodhaaf halkanii fi guyyaa qabsaawaa jiru kana waan qabduun huccuu qabaattuu, maallaqa qabaattuu, nyaata qabaattuu bira dhaabbachuutu rakkoo diinagdee biyya keessaa, rakkoo beela biyya keessaa kanaaf furaa jechuudha. Kana godhuudhaaf ummanni keenya kaala jirtan, ummanni keenya ka biyya keessa jirtan injifannoo yookaan walabummaa yookaan bilisummaa fiduudhaaf yeroon gabaabaadha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo haa gargaarru, biraa dhaabbannu. Injifannoon ta'u uummata Oromooti. Oromiyaan ni bilisoomti. Shakkii takka illee hin qabnu. Kanaaf an akkanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaadaa. Kanaaf an akka nama tokkos si galtee beekuu, wallaaluu, dhimma Oromoo, dhimma Oromiyaa, dhimma qabsoo Oromoo ani dubbachuun sagalee ta'uufiin keessa koo na gammachiisa. Fadhu haa beeku, fadhu haa wallaalu, fadhu haasa'u nama gammachiisu haasa'u, fadhu haasa'u si galtee nama gammachiifne haasa'u, rakkoo ummata kiyyaa dubbachuun keessi koo na gammada. Kanaaf tanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaadaa.